Namoonni hedduun keessa yeroo ammaa kanatti miidiyaalee hawaasaa jaalallee keessanis ta'e kan hiriyoota keessanii guutummaan guutuutti to'annaa keessan jala oolchuudhaan wanti isaan miseejii naasaan dubbisuu ni barbaaddu. Gariimmoo viidiyoo irraa keessatti kan isinitti agarsiisuuf deemu akkaataa itti yoo akkaawuntiin Facebook keessan namoota biraan xallafamee jiraate adda baafachuu dandeessan, dabalataanis yoo namni akkaawuntii keessan xallafee meeseejii keessan dubbisaa jiraate immoo akkaataa ittiin akka inni lammata akkaawuntii keessan hin fayyadamneef guutummaan guutuutti irratti cufuu dandeessan, dabalataanis immoo paaswordii akkaawuntii Facebook keessanii jijjiirrachuu dandeessan inni isinitti agarsiisuuf deema. Dursa garuu gara viidiyootti seensinee akkuma beekamu viidiyoo kana ammoo laayikii channel keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun akkasumas amma isiniif danda'ametti hundi keessan viidiyoo kana VPN fayyadamuun akkanaaf daawwattan isin gaafachaa. Amma yeroo isa hin gubin gara viidiyootti seennu. Gara viidiyootti yommuu seennu akkuma jalqaba irratti isinitti himuuf yaale yeroo ammaa kanatti namoonni hedduun hiriyoonni keessanis ta'e jaalalleen keessanii gara akkaawuntii Facebook keessanis ta'e miidiyaalee hawaasaa keessan garaagaraatti looginii godhanii eeyyama keessanii ala jechuudha. Wanti isin miseejiidhaan dubbistan yookaanis immoo barreessitan kana aksesii gochuu ni barbaadu. Kanaafis egaa viidiyoo irraa keessatti kan isinitti agarsiisu akkaawuntiin Facebook keessan yoo namoota biraan xallafamee jiraate yookaanis immoo namni isin hin beekne tokko akkaawuntii keessan looginii godhee fayyadamaa jira yoo ta'e, isin faana miseejii isin barreessitan dubbisaa jira yoo ta'e akkaataa ittiin bartan akkasumas lammata akka namni sun akkaawuntii keessan hin fayyadamneef immoo guutummaan guutuutti irratti cufachuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti gara aappii Facebook keessanii seentu. Aappii Facebook kana immoo laayitii miti kan isin fayyadamuu qabdani. Aappii Facebook isa guddaadha. Laayitiin fiichariiwwan aan isinitti agarsiisu kana ofirratti qabaachuu waan hin dandeenyeef hamma isiniif danda'ametti aappii Facebook isaa meenii aan screenshootii isaa sararasaniif ga'e kana fayyadamuu qabdu jechuudha. Sana boodas gara Facebook akkaawuntii keessanii haala kana erga seentanii booddee karaa harka mirgaatti sarara sadii hambargarii argaa jirtan sanarraa kiliikii gootu. Yeroo inni gara peejii kanaatti isin fidee jedhusi xiqqoo ishee gara gadiitti haala kanaan gadi scroll gochuudhaan setting and privacy kan jedhurraa al tokko ni tuqxu. Yeroo sanatti haala kanaan opshiniiwwan hedduu isaanii nuuf tarreessa. Isa keessaanuun settings kan jedhu keessa haala kanaan ni seenna. Erga settings keessa haala kanaan seentanii booddeessi account center jedhee personal detail add preference verification jedhee wantoota hedduu isaanii haala kanaan nuuf ka'ee jira. Kanaaf isa keessaa personal detail kan jedhurraa al tokko kilik gochuudhaan gara account center account Facebook keessanii haala kanaan ni seentu jechuudha. Sana boodas gara peejii kanaatti erga seentanii booddee immoo password and security kan jedhu keessa haala kanaan ni seentu. Erga password and security keessa haala kanaan seentanii booddeessi security checks category jedhu jalatti wantoota hedduun nuuf tarreeffamee jira. Isa keessaa kan nu barbaachisu where you're logged in kan jedhu keessa haala kanaan ni seentu. Yeroo sanattis akkaawuntii Facebook keessan profaayilii keessan akka filattaniif sin gaafata. Kanaafis haala kanaan akkaawuntii sana ni filattuu fi yeroo isin akkaawuntii sana filattanii jettanittis akkaawunt login activity jedhee moodela bilbilaa akkasumas illee kompiitaraa isiniif tarreessa jechuudha. Wanti isin peejii kanarratti argaa jirtanis kan inni isiniif ibsu amma fakkeenyaaf jalqaba irratti kan koorraa akka argaa jirtan Samsung Galaxy S10 5G kan jedhu kuni bilbilan currently amma fayyadamee viidiyoo kana isiniif hojjechaa jiru jechuudha. Kana jechuunis bilbilli kuni trusted device jechuunis immoo bilbila kan keessan jechuudha. Amma fakkeenyaaf kan keessan itel ta'uu danda'a, iPhone ta'uu danda'a, moodela bilbila keessanii kan isin yeroo ammaa kanatti fayyadamaa jirtanii iddoo Samsung Galaxy kan koorraa Samsung Galaxy jedhu kanatti isiniif fida jechuudha. Kana jechuun moodelli bilbilaa inni jalqabii isiniif dhufu kun bilbila isin trustii goota yookaanis immoo amanuudhaan akkaawuntii keessan irratti fayyadamaa jirtanii bilbila isa jalqabaadha jechuudha. Garuu immoo gara gadiitti haala argaa jirtaniin logins on other devices jedhee moodeloota bilbilaa akkasumas illee yoo kompiitara irratti looginii ta'ee jira ta'es moodeloo kompiitaraa garaagaraa asitti isiniif tarreessa. Kan koorraa haala argaa jirtaniin logins on other devices jalatti Infinix Smart 5 fi Samsung ammas akkasumas illee deviceewwan garaagaraa naaf tarreessee jira jechuudha. Iddoo kanatti sigaa wanti isin hubachuu qabdanii bilbila keessaniin alaa bilbiloota biraa irratti akkaawuntiin keessan looginii ta'ee jira yoo ta'e jechuunis immoo amma fakkeenyaaf kan koorraa trusted device akkuma jalqabaa irratti isinitti hime Samsung Galaxy S10 5G kan jedhu kuni
bilbilan yeroo ammaa kanatti akkaawuntii kana irratti fayyadamaa jiru jechuudha. Garuu immoo logins on other devices kan jedhu kuni bilbilootaan hin beekne garuu immoo akkaawuntiin koo irratti login ta'ee fayyadamaa jiru jechuudha. Kana jechuunis akkaawuntiin koo maybe namoota biraan haakii ta'uudhaan na jalaa fayyadamaa jiru ta'uu danda'a. Kanaafis moodaloota bilbilaa gadiitti isiniif dhufan kana keessaa moodalli bilbilaa yookaanis kompiitaraa isin hin beekne tokko yoo jiraate namni sun eeyyama keessan irraa akkaawuntii keessan kana fayyadamaa waan jiruuf isteeppiittaan hordofuudhaan akka inni lammata akkaawuntii keessan kana hin fayyadamneef irratti cufuu hin dandeessu jechuudha. Kana gochuudhaafis gara gadiitti barreeffama diimaadhaan select devices to log out kan jedhurraa kilikii ni gootu. Yeroo sanatti saala kanaan gara peejii kanaatti isin fida. Sana boodas moodaloota bilbilaa logins on other devices irratti amma arginii kaane kana haala kanaan nuuf tarreessee jira jechuudha. Kanaafis moodalli bilbilaa yookaanis kompiitaraa isin hin beekne as keessa yoo jiraate quba keessaniin tiikboksii argamaa jiru sana keessa tuquudhaan select ni godhattu. Erga select gootanii booddees akka namni bilbila sanaan akkaawuntii keessan login godhee jiru suni akka inni akkaawuntii keessan hin fayyadamnee fi irratti cuftu jechuudha. Kana gochuudhaafis moodela bilbila sanaa ni filattu. Sana boodas iddoo log out jedhu sanarraa kilik ni gootu. Yeroo sanatti samma faayinaalii successfully akka namni sun akkaawuntii keessan hin fayyadamnee fi irratti cuftanitti yookaanis immoo log out bilbila isaarraa godhatanitti jechuudha. Garuu immoo log out bilbila isaarraa godhatan jechuun namni sun deebi'ee akkaawuntii keessan akka inni hin fayyadamne gochaa jirtu jechuu miti. Kana jechuunis namni sun maybe paaswordii keessan beekaaf akkaawuntii keessan fayyadamaa jira waan ta'eef amma immoo isteeppiittaan irratti deemtanii paaswordii haaraa akkaawuntii keessanitti jirachuun akka namni sun lammata akkaawuntii keessan hin fayyadamne gochuu qabdu jechuudha. Kana gochuudhaafis immoo gara paasword and security taala kanaan ni deebitu. Sana boodas change password kan jedhu keessa haala kanaan ni seentu. Sana boodas akkaawuntii keessan isin filachiisa. Kanaaf akkaawuntii Facebook keessan haala kanaan filachuudhaan gara peejii kanaatti ni dabartu. Peejii kana irrattis haala argaa jirtaniin current password, new password akkasumas illee retype new password jedhee booksii kana nuuf kennee jira. Kanaafis iddoo kana irratti wanta isin guuttan immoo isinitti himu. Jalqaba irratti current password kan jedhu paaswordii keessan kan jalqabaa jechuudha. Kan akkaawuntii keessan ittiin fayyadamaa turtan paaswordii sana osoo hin dogoggorin asirratti ni barreessitu. Sana booddees iddoo new password jedhu irratti immoo paaswordii haaraa akkaawuntii keessan itti godhachuu dandeessan paaswordii cimaa ta'e kaaraakterii garaagaraa lakkoofsa of keessaa qabu asirratti ni barreessitu. Sana booda moorii type new password iddoo jedhu irratti paaswordii keessan iddoo new password jedhu kana irratti barreessitanii iddoo retype new password jedhu kana keessattis paaswordii sana osoo wanta biraa ittiin dabaleen akkasumas irraa hin hir'isini isuma new password iddooma new password kan jedhu irratti kan galchitan ammas irra deebi'uudhaan achi keessatti ni galchitu. Sana boodas log out of other devices kan jedhu kana yoo haala kanaan tiikitee jirate gaariidha. Kunis bilbiloota isin hin beekne kanneen bilbila kanarraan kan hafe kan isin hin beekne hunda isaarraa akka inni log out isiniif godhu gochuudhaan privacy keessan isiniif eega jechuudha. Kanaafis tiikboksiin kun haala kanaan raayitii ta'e jiru yoo ta'e raayitii gochuudhaan change password kan jedhurraa kilik ni gootu. Yeroo sanattis akkaawuntii Facebook keessan kanatti iimeelii adii gootanii jirtu ta'e iimeelii keessan irratti verification koodii isiniif galchuu. Kanaafis deemtanii iimeelii sana koodii sana iimeelii keessan irraa fuudhuudhaan asirratti galchuun continue jettanii finally successfully password akkaawuntii keessan sana ni jijjiiratu jechuudha. Kanaafis processii amma isinitti agarsiisu kan hordofuun tokkoffaan namni akka inni akkaawuntii keessan bilbila isaa irratti login godhee isin jalaa fayyadamaa jiru adda baafachuu ni dandeessu. Lammaffaa irratti immoo paaswordii keessan jijjiiruudhaan akka namni sun lammata akkaawuntii keessan hin fayyadamnee fi remove irraa gootanittu yookaanis akka inni lammata akkaawuntii keessan hin fayyadamne gochuu dandeessu jechuudha. Kanaafis jalqaba irratti namni sun akka inni akkaawuntii keessan fayyadamaa jiru adda baafattan sana booddee akka inni akkaawuntii keessan hin fayyadamnee fi bilbila isaarraa login gootan xumura irrattis immoo paaswordii keessan jijjiiruudhaan sirriitti guutummaan guutuutti akka inni akkaawuntii keessan hin fayyadamnee fi aksesii dhawwattanitti yookaanis immoo akkaawuntii keessan protectii godhatanitti jechuudha. Kanaafis viidiyoon irra isiniif qabadde kana fakkaata ture. Akka isin fayyada irraa barattan abdii guddaan qaba. Ammas viidiyoo haaraan amma deebinee wal agarrutti nagaan naaf tura.